Keessaafuu namoonni baay'een Facebook irraa viidiyoon daawunlood nuuf hin ta'u jechaa jirtu. Viidiyoo daawunloodii isiniif ta'uu dide Facebook irraa koppii link gochuudhaan fiddanii asitti bakka paste and download bakka jedhu kana irratti ni tuqxu jechuudha. Hi guys, akkam jirtu? Hordoftootaa fi kabajamtoota chaanala keenyaatti baga nagaan gara chaanala keenyaatti deebitanii dhuftan siin jecha guyyaa har'aa immoo appilikeeshinii Xender jedhamu yookiin immoo appilikeeshinii namoonni baay'een keenya fayyadamu jechuudha. Appilikeeshinii kana hundumti keenya kan beeknudha. Faayilota garaagaraa fi viidiyooleewwan akkasumas audio garaagaraa ittiin walii dabarsuuf kan nuti fayyadamnudha jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii kana irraatii wantoonni namni hin beekne yookiin wantoonni nuti hin beekne wantoonni baay'een keessa jiru jechuudha. Faayilota waliif dabarsuudhaan ala qofaatti namni baay'een appilikeeshinii kana kan fayyadamu faayila ittiin waliif dabarsuuf qofadha jechuudha. Yookiin namarraa fudhachuuf yookiin namaaf dabarsuuf qofa ittiin fayyadama jechuudha. Garuu appilikeeshiniin kun waan kana malee wantoota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Faayila ittiin waliif dabarsuudhaan ala wantoonni appilikeeshinii kana keessatti dhokatanii jiran wantoota baay'eetu jiru jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti wantoonni kun maal akka isaan ta'an faayidaan isaanii akkam akka ta'e tokko tokkoon keessa seennee kan wajjin ilaalludha jechuudha. Kanaaf warri chaanala keenyaaf haaraa taatan chaanala keenya subscribe gochuun jalqaba. Warri chaanala keenya immoo maatii taatanii jirtan immoo viidiyoo kana yeroo eegaltan like gochuudhaan viidiyoowwan babbareedoo akkasii fi viidiyoowwan namatti toltolan viidiyoowwan faayidaa guddaa isiniif qaban baay'ee gara fuulduraatti waan isiniif hojjedhu jecha akkuma tokko argitanii turtan kanaan dura appilikeeshinii akkaataa itti hojjetan kan jedhu viidiyoowwan kutaa lamaan tokko hojjedheen ture. Garuu koomentii fi laayikiin keessanis waan irraa xiqqaateef jecha viidiyoo kana yeroof adda kutee jira jechuudha. Akkasumas immoo teelegiraam irraa akkamittiin boot hojjetanii boot sanarraa akkamittiin akka qarshii hojjechuu danda'anis tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a jedheen ture. Sanis gidduutti addaan kuteen ture yeroo dheeraa viidiyoo isiniif gadhiisee hin turre jechuudha. Viiyoo hedduu argatee ture viidiyoon sun garuu viiyoo akka namni baay'een ilaalee irratti immoo subscribe isitti xinnaachaa jira. Akkasumas immoo laayikiinis immoo viidiyoo kiyyaaf waan xinnaachaa jiruuf kanaaf jecha adda kuteen ture amma immoo deebi'ee jira. Viidiyoo kiyya laayik gochuudhaan koomentii irrattis immoo wanta sirreessuu qabu jiraate koomentii irratti kana sirreessuu qabdu jedhaa yookiin immoo viidiyoowwan akka inni isinii hojjedhu yoo barbaadan waa'ee kanarratti viidiyoon nuuf hojjedhu jedhaati koomentii jiraattis naa barreessaa. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Egaa kun akkuma argitan appilikeeshiniin kun hundumti keenya kan fayyadamaa jirru appilikeeshinii Xender jedhamu kanadha jechuudha. Appilikeeshinii kana keessatti wantoota akkam akkamii akka argachuu dandeenyu maal akka fayyadamuu dandeenyu wantoota isinitti agarsiisu waan ta'uuf viidiyoo kana hundi keessanuu laayik osoo hin godhin akka hin eegalle isiniin jedha. Amma kallattumaan appilikeeshinii keessa seenuudhaan akkamittiin akka fayyadamnu waan baay'ee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii sana irratti tuquudhaan appilikeeshinii kana keessa yeroo seennu haala kanaatiin appilikeeshinii kana keessa nu seensisaa jechuudha. Erga appilikeeshinii kana keessa seennee akkasumatti haala kanaatiin nuuf fida jechuudha. Fuuldura appilikeeshinii wantoota nuti qabnu fuuldura kaa'uudhaan haala kanaatiin nutti agarsiisaa jechuudha. Inni jalqabaa fi inni duraa wanti ani isinitti agarsiisu jechuudha. Gara mallattoo quba sadii kana toora sadii qabdu kana dhufuudhaan wanta isinitti agarsiisu tokkotu jira jechuudha. Innis maal jennaan setting kan jedhu keessa yeroo tokkoof ni seennaa jechuudha. Setting kan jedhu keessa erga seennee dhiifama bakka kanarratti tuquudhaan erga setting keessa seennee booddee as kanatu jira. Storage location kan jedhutu jira jechuudha. Namoonni baay'een maal gootu jennaan haala kanaatiin isiniif jira. Phone storage only kan jedhu jira. Phone storage first kan jedhu jira. CD card only fi CD card first kan jedhutu warra kana arfantu jiru jechuudha. Duraan phone storage only fi CD card only kan jedhu ture jechuudha. Amma garuu warri inni kunii fi inni dhumarra jiru kun lamaan itti dabalamanii jiru jechuudha. Namoonni bilbila keessan irratti memorii warri fayyadamtan bilbila keessan irratti haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Yoo isa jalqabaa kana irra buustan qafoo irratti qofa fudhataa bilbila irratti qofa fudhataa yoo bilbilli guute garuu fudhachuu ni dhaabaa jechuudha. Yoo ammoo isa kana irratti isinitti agarsiisaa jiru kanarratti CD card only kan jedhu irra yoo buustan immoo CD card irratti yookiin memorii irratti qofa fudhata yoo memoriin guute ni dhaabbata jechuudha. Amma garuu wantoonni kun lamaan itti dabalamanii jiru. Phone storage first kan jedhu irra yoo godhatan bilbilli keessan haga fudhatee yoo guute ofii isaatii gara
CD kaardiitti isiniif dabarsaa jechuudha. CD kaardiitti darbee CD kaardiitti fudhachuu eegalaa jechuudha. Yommuu isa kanarra CD kaardii first kan jedhudha yoo buustan immoo miimooriin keessan fudhatee erga quufee erga guutee booddee amma immoo bilbila irratti akka fudhatu isin gargaaraa jechuudha. Kana jalqaba kana isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma immoo lammaffaa irratti immoo wanti isinitti agarsiisu maalidha yoo jettan gara duubaatti deebi'uudhaan waan isinitti agarsiisu tokkoon qabaa isa kana okay jennee biraa deebinaa jechuudha. Amma immoo wanti ani isinitti agarsiisu maali yoo jettan bakka amman isinitti agarsiisu kana ni dhuftu jechuudha. Bakka ani xiyyaan isinitti agarsiisu kana yeroo tokkoof ni dhuftu jechuudha. Gargariitiin mii kan jedhutu jira jechuudha. Mii kan jedhu suuraa namaa kan qaburra sana yeroo tokkoof achirra ni tuqxu jechuudha. As keessaati haga ammaatti haga isin fudhattaniittan faayila nama meeqarraa akka isin fudhattaniittan hunduma isaa kan isinitti agarsiisu ta'a. Walumaa gala nama 20 irraa fudhatteettanaan jechaa jira. Faayila 45 fudhattee faayila 51 immoo ergiteettanaan jechaa jira. Kanaaf keessa seentaniillee haala kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin eenyurraa akka fudhattan bilbila keessanirraa eenyufaan akka waliif dabarsaa turtanirraa ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Ani amma waan kana isinitti agarsiisuuf miti jechuudha kan hin dhufe. Maaliif jennaan amma kan ani dhufe ishii mallattoo bakka mallattoo miseejii qabdu kana isinitti agarsiisuuf hin dhufe jechuudha. Bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kanarra yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin yeroo tuqxan asitti no miseejii jechaa jira. Yogguu nama faana konneektii wajjiniin gootan nama isin konneektii wajjiniin gootan sana yookiin nama isin waliif dabarsaa jirtan sana asirratti isinii fide jechuudha. Isa waliin asiin teessanii yoo namni biraallee isin bira jiraate icciitii wayii haasa'uu barbaaddanillee asumarraan osoo birrii keessan tokko hin baasiin miseejiidhaan waliin haasa'uu dandeessu, miseejii waliif barreessuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu kan isinitti agarsiisu barbaadu bakka kanaatti sooshaal kan jedhutu jira jechuudha. Yeroo tokkoof bakka sooshaal kan jedhu kana keessa yeroo tokkoof ni tuqxaa jechuudha. Erga bakka kana tuqxanii booddee kana keessa seenuudhaan wantoota kana hundayyuu fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Garuu kan isinitti agarsiisu barbaadan akkamittiin faayiloota garaagaraa faayiloota TikTok irraa ta'uu danda'a, Facebook irraa keessaafuu namoonni baay'een Facebook irraa viidiyoon daawunlood nuuf hin ta'u jechaa jirtu. Viidiyoo daawunloodii isiniif ta'uu dide Facebook irraa koppii liink gochuudhaan fiddanii asitti bakka paste and download bakka jedhu kana irratti ni tuqxu jechuudha. Yeroo kana inni ofii isaatii isa isin koppii gootan asirratti fidee isiniif galchuudhaan ofii isaatii download isiniif gochuu eegalaa jechuudha. Viidiyoo irraatii Facebook irraatii viidiyoo haala kanaatiin download isiniif gochuu danda'a jechuudha. Extenderiin ofuma isaatii jechuudha. Inni itti aanu immoo gara gadii kanaatiin 2MP3 kan jettutu jirti. 2MP3 kan jettu kanarratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Erga bakka kana irratti yeroo tokkoof tuqxanii booddee maal isin gargaara jennaan viidiyoowwan garaagaraa viidiyoo meegaabaayitiin isaa guddaa isin jalaa ta'e gara audiootti yookiin gara MP3tti jijjiiruudhaan dhaggeeffachuu ni dandeessu. Faayila isaa isiniif xiqqeessee dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Kana gochuuf maal gootu jennaan bakka kana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Erga irratti tuqxanii viidiyoota as keessaa qabdan hunda isaanii ilaaltanii keessaa baafachuudhaan maal gootu irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Erga viidiyoo sana irratti tuqxanii gara fuulduraatti dabartanii kun haala kanaatiin ofii isaa gara audiootti isiniif jijjiiruu eegalaa jechuudha. Haala kanaatiin irraa fayyadamuu ni dandeessu. Appilikeeshinii tokkollee osoo daawunlood hin godhin Exzenderii qofaatiin haala kanaatiin maal gochuu dandeessu viidiyoo keessan daawunloodii godhachuus Facebook irraa fi wantoota garaagaraa irraa viidiyoo daawunloodii godhachuu dandeessu. Viidiyoo qabdan immoo gara audiootti jijjiirrachuus ni dandeessu. Haala kanaatiin Exzender fayyadamuudhaan qofas immoo akka amma isinitti agarsiisetti maal gochuu dandeessu jechuudha. Miseejii walii barreessuus ni dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa haala kanaatiin kana fakkaata jechuudha. Akka isinitti tole abdiin qaba. Yoo viidiyoon kiyya isinitti tole laayik godhaa. Viidiyoowwan babbareedaa kan biroos akkan isiniif hojjedhu jechuudha. Yoommoo maatii chaanala keenya hin taane ta'e chaanala keenya subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.